Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota chaanala Razantu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni subscribe gootanii maatii kan koo taatan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Warroonni viidiyoo kan koo daawwattanii maatii koo hin taane subscribe gochuun natti dabalamaa maatii kan koo tahaa isin jaaladha isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa har'a daqiiqaa muraasa osoo isinitti hin dheeressine waan xiqqishuu qabadhee dhufe. Daa'imman keenna yoo qaama dhiinee geessine yookiin ammoo tuyyuu yoo sukkumnu zayitiin fayya qabeessi yookiin qibaatiin fayya qabeessi kamii ka irra filatamaa kan jedhuudha ka qabadhee isinii dhufe ani haaluma laafaa taheen jechuudha. Daa'imman keenna qaamni isaanii waan garagaraa akkasuma waan urgaa'u hin danda'anii daa'imman waan qaamni isaanii akkaan gogaan laafaa taheef jecha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa zayitiin amma isin asirraa argitan zayituunni kun hedduu bareedaa fi akkasuma daa'immaniif filatamaa fayya qabeessa waan akkaan gaariiti isiniin jedha. Osoo danda'amee daa'imman keenya hundaayyuu yeroo qaama dhiinee kaanu isaan sukkuumne qaama isaanii akkasuma fuula isaanii masaaja goonee fi waan akkaan filatamaa fi akkasuma ammootu akka qursaatitti yookiin akka dawaatitti nu gargaaru keessaa sirritti waan jaaladhuu fi akkasuma ammoo filadhu. Deebi'ee ammootuyyuu yeroo daa'imman dhalattee jette akkuma handhuurri irraa bu'een zayitii kana handhuura isaa irratti yeroo deddeebi'anii suuta godhan handhuurri illee akka dafee goguu fi akkasuma ammootuyyuu gargaarsa gara biraatillee kan isa fayyadu taha. Itti aansee ammootu zayitiin beekamaan zayitii kana joonsiinii namni hedduun hin beeka biyya keessa fi akkasuma biyya alaatitti. Zayitiin kun daa'imman qofaaf kan uumame akkasuma ammootu fuula namaatiif illee fuula nama guddaatiif illee fayya qabeessa yookiin ammoo ka hafuura addaa hin qabne kan daa'imman qofaaf gogaan daa'immanii waan hedduu hin dandeenyeef jecha jaraaf qophaa'e dabalataan kanaan sukkuumuu yookiin ammoo kana dibuu fi akkaan isinii jaaladha fuula isaanii irraa jalqabee jechuudha. Sadaffarratti ammootuyyuu baaziliin immaan biyya keenyatti namni hin beekne sun bareeda galgala osoo dibanii ganama saamunaan irraa dhiqanii kanatti aansee ammoo irra caalaa kan isii filadhu namni biyya jirtan dhadhalleen yeroo tokko tokko fayya qabeessa dhadhaan sukkuumuun daa'imman keenya garuu yeroo hunda osoo nu danda'ame zayituuna sukkuumne lafee isaanii aduu keessatti jabeessaa akkasuma yeroo ho'ii qaamni isaanii ho'isullee hedduu gargaara. Zayituuna irra isinii filadha isiniin jedha. Nagahatti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya.